ummata angafate ummata kabajamaa kanaaf dirreen xiyaaraa bu'uurri misoomaa maaliif barbaachisaa ho'ettan bu'uura misoomaa dhabuurraa akka ka'e Baaleef Booran Gujiif Booran Tuulamni uummanni Oromoo akka ormaatti aadaa ofii dagate eenyummaa ofii dagate afaan illee wal dhaga'uu rakkate bittinnaa'ee akka faca'u kan godhe bu'uura misoomaati. Amma gaafa bu'uurri misoomaa kun babal'achaa deemu nageelleen asii ka'ee sa'a tokko keessatti Naqamtee deemuu danda'a. Sa'a tokko keessatti Jimmaan deemuu danda'a. Sa'a tokko keessatti Bishooftuu deemuu danda'a. Kana keessatti wal dhufeenyi keenya cimaa gaafa deemu daldala misooma duwwaa osoo hin taane aadaaf eenyummaan keenya inni dagatame sun deebi'ee ijoolleen keenya barattee eeggattee dhalootaaf akka tursiisu waan godhuuf waan isin uummata keenyaaf uummata Oromoof gootan baay'eedha. Rakkoo isin keessa dabartan illee baay'eedha. Rakkoo keessan kan adda baasnee jirra. Tokko bu'uura misoomaa, lama bishaan. Uummanni Booranaa waggaa tokko waggaa lama booddee rakkoo bishaanii ka dubbatu osoo hin taane uummata Booranaa asii ba'ee biyya ollaa jiru iyyaafatee kan bishaan obaasu akka ta'u abdii guddaa amantaa guddaa qaba.